Ebla Sadi Barakuma Lama Digdami Lama Odu Rusun hanga foto do isin timam. Duli babal ivanna lafa gama ana bosati fi fantaletin fintalayya maratin geggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira jedhamem. Dula mootummaa maqaa riphee lolaa jedhuun Oromiyaa irratti labseen godinaalee Arsii Bahaa fi Lixaatti sabboontonni hedduun hidhamaatii jiru. Dina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee ganda baadiyyaa Digaluu jedhamu keessatti lola finxaalayyiin Amaaraa guyyaa kaleessaa waaree booda bananii lubbuun miseensota maatii tokko 4 darbuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Waldaan Fannoo Diimaa idil addunyaa ji'oota 6 booda konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'an naannoo Tigraay seenaa jiraachuu ibseetii jira. Naannoon Amaaraa Fannoo leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufee jiraachuun himameetii jira. Naannoon Amaaraa humna finxaalessa Fannoo ofiin jedhu ijaaruu leenjisuu fi hidhachiisuu itti fufeetii jira. Balaan ibiddaa magaalaa guddoo Sumaaliilaand Hargeysaa keessatti mudate miidhaa qabeenyaa olaanaa qaqqabsiisuun himame. Biyya Yemen keessatti qaamoleen wal waraanaa turan ji'oota 2 dhukaasa dhaabuuf walii galuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hime. Kun hanga footoo oduutii guutuun oduu har'aa qindeeffannetti aanee dhiyaatamu. Naganya dursu kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Duudilee har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti himna an Muhammad Fantaalleeti. Dulli babal'ifannaa lafaa gama aanaa boosatii fi Fantaalleetiin finxaalayya maran geggeeffamu cimeetti fufee jira jedhame. Gama aanaa Fantaalleetiin weerarri lafaa funyaan waan gayyoo yoo dhaqqabu gama aanaa boosatiin lafa abbaan qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaasaa yaadannoo wareegamtootaaf mana barumsaatti ijaare Tulluu Diimtuu gahuutu himame. Dabalata qabna. babal'ifannaa lafaatiin cinatti kaayyoon finxaalayyaa Amaaraam karaa baaburaa Itoophiyaa fi Jibuutii jidduu deemu to'achuudha jedhu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan itti aansuun ammas kaayyoon finxaalayyoota kanaaf daandii guddaa Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisuu irratti magaalaa naannoo Amaaraatiin bultii ijaarrachuudha jedhan. Lafaanaa Fantaalleem qorkee awuraa godaanaa jedhanii maqaa jijjiiruun daandii guddicha Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisuu irratti magaalaa ijaarrachaa jiraachuus ibsanii jiru. Akkasumas aanaa boosat ganda hulluuqoo lafa hayaa boolee jedhamturraa jalqabee hanga Tulluu Diimtuutti dhuunfachuuf finxaalayyiin Amaaraa humnaan socho'aa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Tulluu Diimtuun lafa abbaan qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaasaa waggoota 3 dura mana barnootaa hawaasaaf irratti ijaare yoo ta'u tibba dabre kana humnoonni kunneen iddoo sana to'achuuf hawaasa irratti haleellaa bananii jiru jedhu jiraattonni. Mana barnootaa yaadannoo wareegamtootaa kan abbaan qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaasaa ijaare kana keessa gaafa duraa poolisii Oromiyaatu qubsiifamee ture kan jedhan jiraattonni wayitii ammaa immoo humnoonni addaa poolisii naannoo Amaaraa humnoota Faannoo wajjin ta'anii maadheeffatanii akka jiran himu jiraattonni. Obbo Dinquu Dayyaasaa mana barnootaa kana maqaa yaadannoo wareegamtootaatiin mana barnootaa goototaa jedhee ijaare kan jedhan jiraattonni wayitii ammaa kana garuu kan dhimma itti ba'aa jiru hawaasa osoo hin taane poolisoota mootummaatii jedhu. Odeessa birootiin Faannoon Amaaraa aanaa Fantaallee lafa funyaan waan gayyoo jedhamtu qubachuun duula babal'ifannaa lafaa geggeessaa jira jedhu jiraattonni. Wayitii ammaa maqaa opereeshinii farra riphee lolaatiin hawaasni waraana mootummaatiin goolamaa jira kan jedhan jiraattonni gama tokkoon ammoo finxaalayyiin Amaaraa daangaa ce'anii dhufuun lafa horsiisee bultoota karrayyuu bal'inaan weeraraa jiraachuu himatu. Lafa qabiyyeen isii naannoo Oromiyaa taate tiksuuf itti gaafatamummaan kan mootummaa naannoo Oromiyaatis jedhanii jiru. Garuu faallaa kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa jiraattotaaf dirmachuu dhiisii milishaan mootummaatu haala suukanneessan rashanamee finxaalayyii Amaaraa kanneen irratti tarkaanfii fudhate hin qabu jedhu. Aanaa Fantaallee lafti kaarra jedhamtu tan tibba dabre abbootiin gadaa tuuta gadaa michillee irraa qabamanii ajjeefaman wayitii amma humnoota finxaalayyii Amaaraan weeraramaa jiraachuus odeeffanneerra. Finxaalayyiin Amaaraa kunneen mootummaan deeggaramuun meeshaa ammayyaa gurguddaa hidhatanii hawaasa lolaa jiru waan ta'eef saffisa cimaan araddaalee aanaalee lamaanii to'achaa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Hawaasni hamma isaaf danda'ameen walii dirmachuun ofirraa faccisuu irratti argama. Aanaa boosat lafa dugda daalacha jedhamurraa jalqabee hanga malkaa jilootti
tokkottiin lafti teessuma Oromoo Tuulamaa wayitii ammaa bulchiinsa naannoo Amaaraatiin humnaan dhuunfatamtee jiraachuus jiraattotarraa odeeffannee jirra. Walumaa galatti weerarri lafaa daangaa darbeessi godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee fi Boosat irratti finxaaliyyaa Amaaraan baname yoo dafee falan arganne nageenyi naannichaa yaaddeessaa ta'uu himanii jiru jiraattonni. Duulli babal'ifannaa lafaa kun duula jiraattota aanaalee lamaan irratti baname qofa osoo hin taane duula Oromoo fi Oromiyaa irratti banameedhas jedhanii jiru. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa karaa Salaaleetiinis fageenya dheeraa Oromiyaa seenee to'atee akka jiru jiraattonni naannichaa himan. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Qimbibiit dhiheenya magaalaa Shanootti humni addaa Amaaraa erga qubsiifamee waggaa 2 dabree jira jedhame. Humni addaa Amaaraa magaalaa Shanoo fi Alaltuu gidduutti kan argamtu bakka Siiqqee jedhamtutti lafa Oromoo heektaara 280 to'atee dhalattoonni Amaaraa irra qubsiifamaa akka jiran himamee jira. Lafa sanarraa dursee mootummaa Oromiyaatu qonnaan bultoota kaasee jedhu jiraattonni. Humnoonni kunneen magaalaa Shanoo ol hambisanii sana asitti karaa Alaltuun dhufanii daandii guddaa qabachuun akkuma kan Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamu sanaa kaayyoo alfakkaataa qaba jedhamee dubbatamaa jira. Magaalota Oromiyaa gargar kutuu fi daandiiwwan gurguddoo gara Oromiyaa seenan to'achuun Oromiyaa hudha keessa galchuuf kan kaayyeeffateedha jedhu xiinxaltoonni dhimma kanatti dhiheenyaan hordofaa jiran. Hanga kun marti ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa immoo cal'iseetuma ilaalaa jira jechuun komatamaa jira. Dula mootummaan maqaa riphee lolaa jedhuun Oromiyaa irratti labseen godinaalee Arsii Bahaa fi Lixaatti sabboontonni hedduun hidhamaa jiru jedhame. Maatiin hidhamtoota fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo damee kibba Bahaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti akka himanitti godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaa dabalatee godina Arsii Lixaa keessatti torbaanota 2 asiidhaan sabboontota irratti raawwatamu dachaan dabalee jira. Milishoonni fi qaamoleen hidhatan aanaalee godina Arsii lamaan keessa socho'aa jiraachuu kan himan maddeen keenya kunneen waboo fi uummata daambaaf nadhaadannoo jedhuun qaamoleen milishaa maqaa farra riphee lolaa jedhuun waamamuun bobbaafamu himanii jiru. Humnoonni kunneen godina Arsii Bahaa aanaalee Xiyyoo, Heexosaa, Zuwaay Dugdaa, Lemmoo fi Bilbiloo, Shirkaa Muunessaa, Doddotaa Digaluu fi Xiyyoo keessatti bobbaafamanii jiru jedhan. Qaamoleen mootummaa farra riphee lolaa jedhuun waamaman kunneen manneen sabboontota irraa deemuun maatii irratti reebicha raawwachuu fi namoota ciccimoo hawaasa keessa jiran ammoo gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen keenya ibsanii jiru. Mootummaan duula farra riphee lolaa jedhu san banuuf akka jiru OMN torban dura odeeffannoo argatee gabaasaa ture. Haaluma kanaan torbanoota dabranii fi amma keessa jirrutti Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti lolli ifaan ifatti uummata irratti banamee jira jedhame. Ajjeecha fi hidhaan akkasumas haleellaan qabeenya fi manneen jiraattotaa irratti raawwatamaa jiru Oromiyaa keessatti dabalaa jiraachuun isaa labsii waraanaa maqaa farra riphee lolaa jedhu labsame kana hordofuun godinaalee Arsii bakkeewwan hidhaan itti hammaate kanatti namootuma nagaatu hiraarfamaa jira jedhan warri yaadanuuf kennan. Dhimma kana irratti hooggansa godinaalee fi aanaalee kanneen dubbisuuf yaaliin goone milkoofne. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni finxaaliyyii Amaaraa ajjeecha raawwachuu jiraattonni himan. Lola finxaaliyyii Amaaraa bananiin abbaa fi haadha dabalatee miseensonni maatii 4 ajjeefamuun addeeffameera. Naa'imaa Margabaas dabalataa akka chaanutti nutti himti. Lola finxaaliyyii Amaaraa bananiin abbaa fi haadha dabalatee miseensonni maatii 4 ajjeefamuun himame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaardigaa Jaartee ganda baadiyyaa Digaluu Jaamuu keessatti lola finxaaliyyii Amaaraa guyyaa kaleessaa waaree booda bananiin lubbuun miseensota maatii tokko dabruu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Finxaaliyyii Amaaraa kunneen hidhannoo guutuudhaan kan socho'an ta'uu fi gandoota baadiyyaa Aanaa Jaardigaa Jaartee hedduu keessattis saamichaa fi ajjeechaa raawwachuu eegaluun isaanii ji'ootarra dabruu himaniiti jiru. Ganda Sombowaatee jedhamu keessattis torbaan tokko dura taateen akka kanaa raawwachuu jiraattonni eeraniiti jiru. Ganda Digaluuttis manneen jiraattotaa gubuu himanii jiru. Hawaasni gandichaa hedduun kana dura maqaa waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa taasiftu jedhuun meeshaaleen adda addaa waan irraa fudhatameef humna finxaaliyyii kana qolachuu hin dandeenye jedhani. Abbootii jaarsolii fi daa'imman hedduun baqatanii ba'uuf humna hin qabne harka humnoota kanneenii keessatti kufuuf dirqamanii jiru jedhu jiraattonni. Miseensota maatii tokko kan ta'an maatii obbo Raggaasaa Tolosaa abbaa warraa, haadha warraa fi ijoolleen isaanis finxaaliyyii kanaan qabamanii bakka tokkotti ajjeefamuun rifaatuu guddaa uumee jiraachuus maddeen keenya himaniiti jiru. Dabalataanillee shamarran Oromoo humnoota finxaaliyyii Amaaraa kanaan butamanii fudhatamanis ibsamee jira.
qaamoleen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa dhimma kana quba qabaatanis tasgabbeessuuf fedhii hin agarsiifne jechuun komatamu. Dhimma kana irratti qaamolee mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuuf yaaliin OMN taasise hin milkooyne. Waldaan fannoo diimaa idila addunyaa ji'oota jahan booda konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'an naannoo Tigraay seenaa jiraachuu ibseem. Sanbata kaleessarraa jalqabuun konkolaattonni qoricha nyaataa fi kuusaa bishaanii fe'an Affaar keessan gara Tigraay seenaa jiru jedhee jiraam. Dubbimaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa kun tarkaanfii jajjabeessadha jedhanii jiru. Siraaj sabaaf bal'een oduu kanaa qopheessee jira. Mootummaan federaalaa fi kan Tigraay deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu hordofeen konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'an gara Tigraay seenaati jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka ibsatti dheengaddarraa jalqabee uummata Tigraay kan waraanaan miidhame dandamachiisuuf konkolaataawwan deeggarsa namoomaa baatan Tigraay galaati jiru. Gargaarsi namoomaa gara Tigraay seenaa jiru kun erga dhuma bara 2021tiin kan jalqabaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaan nyaataa addunyaa konkolaataawwan deeggarsa namoomaa fi boba'aa baatan gara Tigraay seenuu ni jalqabu jechuun tibbana kan ibse yommuu ta'u kaleessa konkolaattota boba'aa baatan dabalatee kanneen biroom naannicha dhaqqabaniiti jiru. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa ibsa kaleessa baaseen deeggarsi namoomaa kanneen akka midhaan nyaataa, qoricha, meeshaalee wal'aansaa, kuusaa bishaanii fi kanneen biroo ji'oota jahan booda Tigraay seenuu isaa ibse. Dhaabbatichi akka ibsetti konkolaattonni fannoo diimaa idil addunyaa qoricha, meeshaalee wal'aansaa, nyaata yeroo balaa, ujummoo bishaanii fi keemikaala bishaanii akkasumas meeshaalee mana keessaa kanneen akka qumbaa bishaanii, soolaarii, firaashaa fi meeshaalee nyaata itti qopheessan fe'aman kaleessa karaa Affaariin naannoo Tigraay seenaniiti jiru. Itoophiyaatti hoogganaan waldaa fannoo diimaa idil addunyaa Niikolaas Voon Arkes akka jedhanitti sababa waraana Tigraay namoonni hedduun haala hammaataa keessa jiru. Itti dabaluun tajaajila fayyaa, deeggarsa midhaan nyaataa gahaa fi bu'uuraalee jireenyaa argachuu dhabuun naannichatti rakkoo hammaataa hordofsiisee jira jedheetii jira. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa konkolaattonni deeggarsa namoomaa baatan naannicha seenuu hordofee ibsa fuula Tiwiitara isaa irratti baaseen jijjiirama gaariitu jira. Garuu ammoo fedhii nyaataa nama miliyoona 5 guutuuf caalatti hojjechuu barbaachisa. Akkasumas konkolaataawwan gargaarsa fe'an nagaan akka Tigraay seenan barbaanna jedhe. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken sochii deeggarsa namoomaa Itoophiyaatti taasifamaa jiru simatanii qaamoleen hundumtuu tarkaanfii fudhatame jajjabeessuun Itoophiyaan gara nagaa fi tasgabbiitti akka imaltu taasisuu qabu jechuun gaafataniiti jiru. Dubbi himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa tarkaanfiin jalqabame gaariidha erga jedhanii booda deeggarsi namoomaa kun akka adda hin cinneef sirni diriirfamuu akka qabu gaafataniiti jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoo deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay mudate furuuf guyyatti konkolaataawwan gargaarsa baatan 100 Tigraay seenuu akka qabu akeekkachiisuun isaanii yaadatama. Naannoon Amaaraa fannoo leenjisuu fi hidhachiisuutti fufee jiraachuun himameem. Godinoota fi magaalota garaagaraa keessatti humna kana leenjisuun hidhachiisaa kan ture naannoon Amaaraa tibba kanas Walloo Kaabaatti humna guddaa leenjisuu isaa maddeen oduu naannichaatti dhihootaan gabaasanii jiran. Sirna eebba kana irratti humni finxaalessi kun akkuma armaan dura gochaa tureem alaabaa sirna durii fi faaruu farra saboota fi sablammoota dhageessisuutu ibsameem. Fannoon humnoota finxaaliyyaa Amaaraa kanneen biroo wajjin ta'uun Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi uummata Tigraay irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwataa tureera. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa kunneen irra deddeebi'anii akka suukanneessaa uummata irratti raawwataa kan turanii fi ammas gocha hammeenyaa kanaan uummata goolaa jiraachuu jiraattonni komatu. Yeroo bilxiginnaan naannoo Amaaraa humnoota finxaaliyyaa kanneen leenjisaa fi hidhachiisaa jiru kanatti qondaalonni bilxiginnaa damee Oromiyaa ammoo haleellaa kana uummata irraa qolachuu caalaa finxaaliyyaa kanneen wajjin ta'uun duula waraana bal'aa Oromiyaa irratti labsuun isaanii yakka guddaadha jedhamee komatamaa jira. Balaa ibidda magaalaa guddoo Somaaliilaand Hargeysaa keessatti mudate miidhaa qabeenyaa olaanaa dhaqqabsiisuun himameem. Kantiibaan magaalaa Hargeysaa Abdul Kariim Ahmad balaan ibiddaa magaalattii keessatti tibbana ka'eem suuqiiwwan daldalaa walitti maxxananii ijaaraman barbadeessuu himan. Balaan ibiddaa kun dheengadda kan ka'e yommuu ta'u hanga kaleessa ganamaatti to'achuun rakkisaa ture. Akka sabaa maaliin gabaasanitti sababa suuqiiwwan daldalaa walitti dhiyaatanii ijaaramaniif hojjettoonni balaa ibiddaa karaa ittiin dhaamsan dhaban. Balaa kanaan suuqiiwwan dhibboota lakkaa'aman kan gubatan yommuu ta'u meeshaaleen daldalaa hedduun gubatee jira jedhameem. Ibidda giddugala daldalaa keessatti ka'e kanaan namoonni 28 miidhamanii jiru. Ta'us miidhaan lubbuu namarra gahee hin jiru. Gabaasni kan Siraaj sabaaf ture.
oduu kan xumuraati Yemenitti qaamoleen wal waraanaa turan ji'oota lamaaf dhukaasa dhaabuuf walii galuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hime biyyi Yemen erga bara 2011 as lola gareeletiin tambututaa dhufteem lubbuun namoota 400 siqu dabruu ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii baasanii mul'isa. Namoota lubbuun dabre keessaa 60 beelaan hanqina yaala fayyaa fi bishaan dhugaatii dhabuun akka du'an himameeti jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamolee Yemenitti lolarra jiranii taasisan kun erga lolli biyyattii keessatti eegalee isa jalqabaatti jedhame. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareelee lamaanii kan isarraa eegalee hojiirra kan oolu ta'uutu himame. Waliigalteen kunis qaamoleen lamaan waliigallaan ji'a lamarra dheerachuu akka danda'u himamee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu gareelee Yemen kunis kan dhagame ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Hans Brandberg marii guyyaa lamaaf Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaaditti taasisanii booda. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres gareelee wal waraanan hundi waliigaltee kana dafanii hojiirra akka oolchan gaafatanii jiru. Gabaasri kanneen Maamad ture. Daawwattoota keenya kabajamoo oduun keenya irraa kana fakkaata qophiilee OMN haftee wajjin yeroo gaarii qabadha.